يويا شما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلمان آية تنفقوا ديو جرتن بكم جرتن كميتو لكم جرتن كميتو نجيني ربي بل أبغى سمبر هاجرات كوني channel يوتيوبي نسوا باوجي يوكان مو نسوا بيزنس ماي أيوة بوليانتي ما يسوي يوتيوب مراسا كان يسير رابو بولي تنجرا يسير رابا دي تنجرا يسير رابا دو كفامي تكرا يوتيوب كفامي متكرا مواسا باتينو نموت هتو وامبرا أجلي غرغرا نراكبدن كم ما يسير غرغرا ينا يسار يستني نموت هتو دفع دبي كيس مسني دبي سا هنجرو الدوان بيزي كيس كوريت إن شاء الله يورب بيجي أرجو يانكون كيف تنافكاتا روبي بروت الركاسة كريكي كمو واتساب بيس كيوتيوب بيس بنادا دايركتس بالمثل أكبر تنيت نرجع شوي جنب سني سبب من ساتيس وانتو ذا بيجي نقول أنا في كشو أوليجات فرصة نتكلم درسنا في المرشات الجراوان تيجي تقول أكاسي يصير رابطو كوتي بدرسة نوفل شان سنين جرا إتجاه سودان موس maybe كليس كالكلا راتي نموته دوغرا كيساتين يجي هرفني يا دغرا ناكين كان وان باي نجي فاتشان توري ويجا مراسا وان نجي فاتسان رامو سجنتا تكوجي چوندر كماكي يدري جرا بكم جرتن تسني ورون بي اورمات جرتن سبيشالي كيساتو بولني كان شامراني جبدوان غوتني كمودي كيساتي دتني اوفيس جيرتني ابهار كيسن بوليتي كيسني بورا كيسن جيرا جيرتني تورتن كان ilman keessanii fi firoota ahli keessan hunda afaan baay'ee taataniif ta'aa jirtan baga gammadan isiniin jedha kun maaliif jennaani jabina keessan yookaan dhugumaan nama jajjaba ta'uu keessan dhugumaan nama namoota milkooftan ta'uu keessan dhugumatti immoo namoota abdii guddaa qabdan ta'uu keessan isiniif mirkaneessaa jira akka kooti jechuudha so kanumaaf baga gammadan isin jechuun barbaada itti aansuudhaan immoo namoota isinirratti hirkatanii osoo isin waa isaa gootan waa isaa isiidhaaf gootan arrajaatiin waa isaaniif gootan galata keessa wallaalaniif immoo am sorry baay'een gadda eenyuttiin gadda namoota biyya keessa jiran sanittiin gadda baay'een isinitti gaddan jaana namoota hedduu seenaa isaanii nam tokko natti himaa turanii waggaa kanaatiif hojjedhee obboleessa koo irratti ergee waan akkanaatiin godhatee achi booda natti jijjiirame abbaan koo akkana godhe akkana natti jijjiirame nama baay'eetu mudaa akkanaa kana qaba by the way namoonni ala jirtan kan hojjettanii waa maatii obboleessa kee mee hojjedhu ittiin hojjijjiiri mee ati hojjedhu ittiin hojjijjiiri ta'ee namoota baay'ee gargaartan kun namoonni isin gargaartan sun sababa isinirratti hirkataniif jecha yookaan sababa isinirraa ji'a tokko ji'a lamaan kuma 20 kuma 30 waa argachuuf na barataniif jecha biyya keessatti hojii hojjetaa hin jiran hedduun isaanii kanneen hojjetanis jiru kanneen isinirraa waan xiqqoo argatanii waan guddaa hojjetanii akka hojjetan ta'ee kanneen waan guddaa yoo osoo gootanii fi galata illee hin qabne kan jijjiiramaa hin jirre immoo kumaatama dhaabsi kun namoota akkasisaniif obboleetti abbaa kiyya haadha tiyya bakka jirtutti obboleetti tantee tana ilmoo tantee tana haadha warraa tantee tana tan biyya ormaatti fuuraa fixattee mul'ii ofii hidhattee osoo dadhabe jedhii sobeelee dheebodhe hin jenne kana guutuu dandeessee si gargaaraa jirtuuf galata galchi kabajas godhiif obboleetti atillee kabaja godhiif kabajatu ittiin balaa haamilee isiin cabsin haamilee itti godhi haamilee isaan barbaachisa si galee kanaaf haamilee kana kenniif sin jechuun barbaada itti aansuudhaan immoo isin shamarran sababa isin isaan gargaartaniif yookaan deeggarsa kan isaaniif gootaniif jecha namoonni hedduun abdii isaanii hojjetanii jijjiiramuu osoo hin taane dargaggeessa kan ta'e obboleessa kan keellee mana jimaa seenuu fi uffata ofii jijjiirataa istaayila ofii jijjiirataa sigaaraaf mana shiisha ooluu ta'aa jira obboleettiin teetis dhiqattee dibattee shiitii ofii seera deeffattee silkii qabattee mandara keessa deemuu ta'aa jira tokko jechuu hundaa miti maaliif jennaan gaafa ji'a tokko ji'a lama geettu akkasitti akkana ta'e yookaan obbolummaa kan keetu sin beeku sin jetti ati 5,000 10,000 ittiin ergita 5,000 yoo ergiteef asii hojii yookiin diina ta'utu mala sitti aaruurraa akkamitti akkatti tanaa ergitaa jechuudha so namoota akkasaniif deeggarsa hin godhinaa fi ofaa jijjiirani si galee si kadhachuu hin saalfanne ka adada ji'aatiin sirraa waa argachuu hin saalfanne hojjedhuuf jijjiiroo teettuun immoo ittiin toluu saalfata waan xiqqoo suuqii yookaan waa wayisii bana hojjedhuu teettuun ittiin tolu garummoo adada ji'a lamaatiin silkii sirratti qo'ee yoo ati irraayyuu kaasuu diddee hin jette yookaan waa dibiloo keessa goote obbolummaa tanteetu akkachuun immootu isatti hin ulfaatu garuu ilmi hiyyeessaa ka obboleettii biyya ormaati hin qabne ka obboleessa biyya ormaati hin qabne ka biyya ormaati irraa birri bakkuma takka kuma lama nama isaa ergu hin qabne immoo jijjiiramee ollama isaanii taa'ee ollama warra kanaa taa'ee jijjiiramee kun baajaajii kun suuqii kun waan adda addaa qabeenyi gurguddaa horatanii jijjiiramaa jiran asin lafa abbaa yaguutoo qotaa asin kontiraata fuudhee qotaa asin kiraa dalagaa asin kiraa dalaysiisaa jijjiiramaa jira maaliif jennaan biyya ormaati irraa birri inni eeggatu birri inni abdatullee hin jiru warri obboleettii lama obboleettii sadi fa'aa alaa qabu kan niitii tokko yookaan niitii lama fa'aa alaa qabu hoo isiin achi teettee as ergiti inni raaha qofa haasa'a
sada yoo asii birrii dhumatte immoo yoo achi tasbiil bila waalaikum salaam jireenyi qaala'e waalaikum salaam jireenyi qaala'e qofaasa hin danda'amu habiibi dhugaadha jireenyi qaala'ee jira akka addunyaatti simootu addatti keessa addatti si qabatee jira sababni isaatis birrii 30 yookaan 40 har'a si ergamu ati osoo birrii saniin hojjattee 1,000 yookaan 2,000 tirfii hin fidin isii qofarraa guyyaan 1,000 baasaa oolu guyyaan 1,000 sin ga'u yookaan 500 osoo guyyaan 500 balleessitee 30 si ergame san ati ji'a lamatti fidda minimum guyyaan birrii 500 qofa osoo balleessaa ooltu ati raahaa barattee mana jimaa seentee mana dhugiitii adda addaa seentee sigaaraaf shishaa aarsaa 500 sin ga'u dhibbi immoo shanuu kanatti osoo fayyadamtee ati birrii 30 isiin si ergitu ji'a lamatti fidda waan ati as dabalte hin jiru jechuu asii achi baaste malee kanaaf si biratti dhuguma jireenyi qaalidha gaafa birrii sun 10,000 siitu 30,000 siitu 20,000 garsiitu 10,000 garsiitu ati herreega hojjetaa deemta birriin harka dhumatti akkam taatan si yaaddisaa deema osoo nama hojjetu taate gaafa ji'a lama ergixanyaa ta'een sitti himaa 30,000 si ergame sun osoo nama killee naggaadu taate killee osoo naggaadde maaliif beenzila jeni kaadha maaddaa deemtee janii kan bittee haayilaandii karaa dhaabattee hin gurgurre osoo hojjeta taate gaafa ji'a lamaa birrii 50,000 qabdaati minimum kuni hanqina keeti dadhabina keeti kanaaf asteettee biyyan hiraarsin asteettee biyyatti abdiin dukkaneessin yoo miiliyoona hin qabaatin Itoophiyaatti dhuftee uummata akka jiraachuu hin dandeettu hin jedhin atuu birrii 30,000 si ergamsan hin ji'a lama jiraatteerta Itoophiyaatti isiin birrii 200,000 qabdu immoo osoo dhufeetu hin balleessa jettee isaaf hojjedhu guyyaa baay'ee ji'a baay'ee raaha jiraatu hin dandeetti osoo hojjechuu iyyuu baatte yoo ittiin hojjette garuu immoo baay'ee jijjiiramti birriin obboleettiin tante haati manaa kan keessi ergaatiin hin turte yeroo dheeraadhaaf ittiin si gargaaratiin hin turte sun osoo har'a jiraatee wayiin bananii waan baay'ee jijjiiruu danda'a ati garuu balleessaa turtee sanguutu cafacaftee fixxee galate isiillee wallaaltee sishqilee seeni yoo isin birri si erguu dhabde ati bakka qabrii ta'e jiran dhaabatu qabrii ta'e jiran dhaabatiin maraadhe yookaan of ajjeesse yookaan biyya namaa deemu ora habiibti obboleessa kiyya obboleettii abbaa kiyya ayyootii ilmoo teessan biyya ormaa jirsaniif kabaja godhaafi qaalii tiyya bagasii qabaanne hagaati biyya san deemte mataa ol qabanne hagaati san biyya san deemte kuushinaan ta'e na jijjiiramte hagaati biyya san deemte nyaanni keenya jijjiirame hagaati biyya san deemte sireen ta'e na jijjiiramte hagaati san biyya san nu deemte nu gargaarte uffata jijjiirachuu eegalle hagaati biyya san deemte sa'a moonatti hidhadhe hagaati biyya san deemte qambara keenya kafannoo jirutti qotiyyoo bitanne hagaati biyya san deemte kooraan kiyya ka duraan fannifamee taa'u fardi itti naa bitame gaangeen itti naa bitamte rabbi addunyaa akiratti si haa qananiisu barakaa keessa si haa kaa'u kana booda immoo walitti qabadhu anillee yoo danda'e si bira dhaabadha si gargaara akkana jedhee obboleessa kiyya obboleettiitii ayyatii abbaa kiyya malee haamilee isii hin cabsin maal birriin 10,000 ati nu ergitu maal birriin 20,000 ati nu ergitu nu sooqiddaan bittu tumburaan bittu maal nu gooti akkana kanaaf si dhalle kanaaf si guddise ilmi hangafaallee obboleessii kan hangafaallee akkana hojii guddanne obbolummaan tana akkamiree yoo laaltan biyyi kun asii achi deemee calliseetuma bakka adada ji'aatiin hodhu riyaala 1,000 hodhu riyaala 2,000 waan jedhamu isinitti fakkaata firiidamii yookaan bilisummaa hanga anaafatti biyya keenya keessatti qabu kan hin qaban haaluma biyyi teenyatuun nagaa hin qabne jedhanii faarfamtoon agarte isaan haga anaafsi bilisummaa qabnu bilisummaa hin qaban sababni isaatis biyya ormaa jira waan godhi jedhanii godhan malee taa jennaan taa'udha kan jennaan kan godhi jennaan godhu hin godhin jennaan hin godhin wanni biraan jiru sigalee hojjetaadha ta'anii waan deemaniif isaan kana hunda keessa taraniitiin hojjetanii waa meeqa danda'anii cinqii meeqa jaalala haadhaa jaalala abbaa jaalala obboleessaa ka obboleettii ka hiriyaa ka jaalallee ka dhiirsa ofii ka ilmaan ofii kana guutuu matatti garatti onnetti gara qabatanii nama kan hundaaf birrii 50,000 dhusee dhiqan ayyati yaa shinshinii naabitiif tana buraan tana soqidaan naabitiif abbaa immoo kana kopheen kana gaabiin naabitiif ijoolletti yaa kana naa uffisi kana naa godhi taachirraa akkana godhan isin jaalli adda ji'a 3 ji'a 4 adda ji'a 2 kana sii godhan ati kana guutuu kabajan qabduuf baay'een gadda wallaahi isin immoo shamarran biyya ormaa teessanii akka timaatii keessan gargaaraa turtan harka isinirraa kaasee jira hedduu keessan seenaawwan garagaraa jirtanii seenaa isin naayimtan kana immoo tokko keessan maqaa keessan tuquudhaan osoo hin taane maqaa keessanis hedduu keessan hin beeku ግን osoo kitaaba barreessu natti mijatee kitaaba barreessuun barbaada wallaahi dhugaa rabbiin isin hin jedha soo isin dhugumaan goota isin dhugumaan dubartoota jajjabduudha ammaayis waan isin hin jedhu bakka guddaa jaalala kabajuu guddaan isiniif qaba itti aansuudhaan immoo amma waan isin jechuudha barbaadu namoonni dhiyeenya kana baatii 3 booda baatii 4 5 booda faagaluuf jirtan kan biizines pilaanii garaagaraa nagaafataa jirtan akkana birrii 200 qabnaa 300 qabaa 400 qabaamee akkam godhu 500 qabaamee akkam godhu 300 qabaa lafa biraallee ta gurgudhu hin qabaamee akkam godhu namoonni naan jettan yoo biyyatti galtan waan hojjechuu barbaadan addanaa baasaati addanaa baasaa
namoonni galuuf jirtan kabraatis adda naa baasa fakkeenyaaf amma yoo biyyatti galte otoo aslan yaadni sammuu kan kee keessa jiru suuqa banuu ta'ee magaalaa ati itti galuu hedduu sanatti himta biyya sanitti suuqa akkamii hojjetu akka qabduu fi akkamitti gabaan koontaaktii sii ta'u akka qabu irratti waliin mari'anna. Gaafuma galtuyyuu horii horsiisuu barbaada yoo kan jettu taate biyya jechuun biyya akkamitti horiin biyya sanii nama baasamu hin baasu kan jedhu waliin mari'anna. Kan lukkuutis akkasuma kan maashinoota garaagaraa wanni fayyadamanis akkasuma. Kanaaf bakka itti galuu heddansanii fi kaapitaala qabdaniitii fi waan aslaan immoo sammuu keessan keessa jiru duraan yoo biyyatti galuu barbaadu waan akkana hojjechuu barbaadu turee biyyattii naa kaastan. Hin baasa hin baasu biyya sanii wajjin deema hin deemu waliin mari'anna jechuudha. Ammaayis shamarran osoo birri mallee hin qabatin osoo lafallee hin qabatin carraa wayiitiin gara biyyaatti galaa jirtan immoo yoo danda'amaa ta'e Finfinnee keessaa fira yoo qabaattan Finfinnee keessaa fira yoo qabaattan Adaamaa keessaa fira yoo qabaattan Shaashamannee keessaa fira yoo qabaattan akkuma gara maatii keessanii galtanii keessanii xiqqoo boqonnaa fudhattaniin torbaan tokkoof leenjiiwwan garaagaraa akka kennamantu jira. Leenjiiwwan diizaayinii uffataa leenjiiwwan viidiyoo editingii viidiyoowwan ammas leenjiiwwan garaagaraa kan isin teettanii birrii madiqqishuudhaan ofii dandeessanii ittiin of jijjiiruu dandeessan. Leenjii kanneen torbaan tokkoo fudhattan. Fakkeenyaaf viidiyoo editingiin haga ji'a tokkoo hin gaafata. Finfinneetti ni jira. Hawaasa yoo dhuftan Shaashamannee irraa yoo qabaatan hawaasa deddeebi'aa barachuu dandeessanii torbaan guyyaa sadii qofa baratta waan ta'eef. Kana booda viidiyoo editingii haalaan barattee geessinaan chaanaal yuutuubii bareedaa ta'e tokko bitattee yookaan kiriit godhattee sii galee kaameraa viidiyoo ittiin waraabbattu birrii 30,000 kaameraa bareedaa tokko bitattee hojii gaarii hojjechuu ni dandeessa. Viidiyoo editingii barattee geessitee immoo ammallee waajjiroota garaagaraa keessatti qacaramuu ni dandeessa. Barri bareedan Itoophiyaa kana keessa teessee. Kanaaf leenjiiwwan gosa garaagaraatu jira. Keessattuu kan ogummaa dubartoota wal qabatu hedduutu jira. Leenjiiwwan kanneen fudhachuu ni dandeessa. Fakkeenyaaf ogummaa nyaataa. Nyaatota Itoophiyaa fi nyaatota biyya ormaa ogummaa si leenjisantu jira. Ji'a tokkoof yookaan ji'a lama qofaaf leenjita. Isa leenjitee sartifikeettii fudhattee geessinaan naannoo keetitti galtee namoota hojii hin qabne birrii kaffalchiiftee leenjista ofumaa keetii. Minimum ati leenjii kanaaf ji'aan birrii 5,000 kaffaltee ka ji'a lamaa birrii 10,000 kaffaltee osoo leenjitee biyya keessanitti galtee immoo ijoollee leenjista tokkoon isaatii irraa birrii 5,500 fudhattee ji'a lamaaf osoo leenjistee minimum ati barataa 30 argachuu dandeetta. Barataa 30 irraa qarshii 150 fudhattee leenjii kennitaaf gibbii makee keessatti yoo gibbii qabaatte. Yoo hin qabaatin mana wayita karaa yaadachuu keessatti leenjii gosa nyaataa kanneen qofa leenjista. Warri si biratti leenji'eessuun immoo gara magaalaatti yoo gale mana dallaalaa deema. Maaliidhaan sararaatanya Itoophiyaa keessatti qacaramuudhaaf gosoota nyaataatiin hoteela gurguddaa irratti mindaan birrii 10,000 kan kaffalamtu jira. Itoophiyaa keessatti irra manni foonii gurguddaan nyaatota biyya Arabaaf maal namoonni hojjetan warra birrii 50,000 qacaramutu jira. 50,000 Itoophiyaan 60,000 nama kaffalamutu jira. Sheefoon gurguddaan. Kanaaf biizinesiidhaan awwaala leenjii fudhattee geessite san immoo deebitee namoota leenjisuudhaan galii biraa irraa argata atummaan mataan keetu. Lammata immoo eega ijoollee kana leenjistee geessitee boodatti manneen dallaalaa hojjetaa fi hojjechiisaa wal qunnamsiisan yookaan sararatanyaa fi warra hojjechiisu wal qunnamsiisan isaan kana neetworkii isaanii hidhatte kan Shaashamannee jiru kan Hawaasaa jiru kan Finfinnee jiru kan Adaamaa jiru isaan kana hojii fudhattee namoonni hojjetaa akkana barbaadan yoo jiraatan nuti immoo hojjettoota akkana leenjifnee qopheessinee jirra jettaan kallattimaan ijoollee kana garas ergitee akka ijoollee sunillee hojii argatan gootaa jechuudha. Waan baay'eetu jira hundi hojjeta waan baay'eetu jira. Inshaallah Rabbi umrii nu haa kennu fayyaaf nagaa nu haa kennu waan baay'ee jijjiiraa jirra. Ammaayis ijoolleen akkuma kanan dura viidiyoo kanan dura ta'e isin dabarsetti hojii fiberglass rootuuwwan bishaanii kan mana gubbarra kaa'amu kanneen abbaa liitira 1,000 liitira 2,000 akkasumas buutiliiwwan yookaan ni jiraami baaldiiwwan adii babbareedaa fi halluu gosa garaagaraa qabu ka biqiltuuwwan garaagaraa manneen keessatti manneen baankii waajjiraalee garaagaraatti magaalaa walakkatti faa keessa kaa'amu kanneen inshaallah oomishuudhaaf jimaata dhufurraa kaasee ani gara Finfinneetiin deemaa leenjiidhaaf hin deema leenjii san fudhadhee geessee meeshaalee itti wanti sun oomishamu guutuu qabadhee ogeessa biraattis dabaladhee gara Shaashamanneetti galuuf jira inshaallah yeroo gabaabduu keessatti leenjii kennuu ni eegalla jechuudha. Kanaaf jecha namoonni ogummaa akka isan leenjii barbaadan yoo jiraatan obboleessa kee obboleettii san ta'e akkasumas abbaa warraa keetis maan ta'an kan hojii hin qabne yoo jiraate kaapitaala birrii hanga 50,000 hanga 60,000 yoo qabaate dhufee nu bira leenjii fudhatee geessee mootuyyuu mooldiiwwan yookaan wantoota boca waan san ittiin oomishan mooldii nu biraa ni fudhata meeshaalee waan san oomishuuf isa barbaachisan guutuu nu biraa ni argata san boodatti biyya ofiisitti galee waan san hojjetee gabayaadhaaf dhiyeessuudhaan galii guddaa argatuu ni danda'a. Fakkeenyaaf roottoon manaa guddisuun sa'a kanatti birrii 15,000 hanga 20,000
سيراميك mana shawriin beeytanii beek mana shawriin shawriitti seenan kan seeraamik isaa kan qabu san isa san si galee ammaas mana fincaanii keessa mana fincaanii isa dhaabbataa kana son taane mana fincaanii xiqqoo lafarraa tuni jirti kan qabu sun jirtu seeraamik akka isan fa'aa nu oomishna jechuudha fiber glass dha kan mana shawriitis kan mana fincaaniitis kun hundi waan asumatti oomishamuu danda'udha waan isa jiru waan duraan biyya ormaatti irraa gale ammas oomishuun eegalamee jira kanaaf ani leenjiidhaaf jimaata dhufuun hin deema leenjii kee xumuradhee inaan immoo meeshaalee waan kan ittiin hojjetanii fi ogeessa dabalataa nama tokko qabadheetiin dhufa sanbooda shaashamannama keessatti leenjiin kennina namoota waan kana barbaadan obboleessa kee obboleettii danteetiif dhaamsa kana dabarsi inshallah gaafa dhufnee kiraayiteeriyaa hunda guutanneetiin hin jennetti beeksisan nuuni maxxansinaa magaalaa keessallee ni maxxansinaa ijoolleen hojii hin qabne obboleessa obboleettiin keessan hatta abbaa warraa keessan bilaash birrii biraa fixurra waan kana qofa oomishuudhaan magaalota garaagaraa keessa galuudhaan wanti waan kanarraa hin hojjetamne hin jiru fiber glass irraa immoo wanti hin hojjetamne hin jiru gandaa shaaworii amma kun keessuma ciisaniitu dhiqatan kan inni jiraame kan dhaabbata kan keessa ciisan kun gandaa kun jiraame isa fa'a jechuudha isa hojjechuu amma isan isin waan maashee guddaan isin fakka no finfinneetti leenjinee yoo dhufne asumatti immoo hojjennee isin agarsiifna jechuudha haaluma salphaadhaan kanaaf waan ajaa'ibaati ammaas daashboordiiwwan makiinaa konkolaataan bakka marii qabatan kan daashboordiidhaan fulfisanii innummaan sun yoo cabe bifa biraatiin fiber glass kanarraa ni oomishama jechuudha waan hedduutu waan kanarraa oomishama leenjii kana fudhachuuf hin jira leenjii kana fudhadhee akkuma geessan immoo waan meeshaalee kanneen oomishuuf nama barbaachisu guutuu qabannee gara shaashamanneetti waan dhufnuuf ogeessota dabalataatis qabannee waan dhufnuuf faamilii keessan kan bakka garaagaraa jiran ana immoo karaa WhatsApp-itiin keessan na dubbisaati mee waan akkamitti waan sanirraa hojjetame waan jettan takka takkaan isin agarsiisan takka takkaan isin agarsiisee kun waan kana kanarraa kunis isarraa hojjetama kunillee isarraa hojjetama diizaayinii waan jiran guutuu isin agarsiisa obboleessi kee obboleettiin ta'e abbaa warraa kee firri kan kee haliin kan kee waan kan haaleen jiru bakka jirtu waan kana hojjetee ofaa jijjiiruu dhaamsa kooti akkasumas immoo leenjii ipoksii inshallah amma marsaa torbaffaarratti yoo rabbi jedhe kennuutu jira namoonni haga afurii shanan takko ammaaf galmaanii jiranii kanaaf obboleessa obboleettii keessan immoo kawaan kanarratti hirmaataniitiin galmaa'uu barbaadan yoo jiraatan galmaanii hojjetanii jijjiiramuu barbaadan yoo jiraatan na haa dubbisanii isinillee na quunnamsiisadha asumatti gibbii keenya keessatti leenjisuudhaan haaluma salphaadhaan meeshaalee babbareedaa meeshaalee ajaa'ibaa hojjetanii ofis jijjiiranii isin immoo baasii adda addaa akka isinirraa adda ja'aatan jara isin gaafattu kana ofirraa hambistan hojjetanii akka of jijjiiran sigalee leenjii kana yoo fudhatan meeshaalee isaan barbaachisoo guuttatan haaluma salphatti ji'aan birrii 15,000 birrii 20,000 birrii 30,000 tirfii akkuma salphatti meeshaa ittiin argachuu danda'anidha kun hundi qophaa'aa jira nu bira ipoksii amma marsaa torbaffaaf leenjisuuf deemna dhimma fiber glass immoo inshallah yoo rabbi jedhe torba yookaan 15 tokko booda kallatti mangara leenjii kennuuf oomishaatti waan seenuuf jecha faamilii waan akka isaan barbaadan quunnamsiisa isin jenna kun chaanaalee YouTube abbaa Nasruuti obboleessi kiyya obboleettiin kiyya tambii ormaa teessee obboleessan kiyya obboleettiin kan abbaa warraatiif haadha warraa kan akkasuma ayyaa abbaa kan ahliif firootan kan hunda qarqaaraa turte qarqaaraa jirtu ammallee rabbiin barakaa keessa si haa kaa'u hanga danda'ameen immoo harkatti illee qabadhu ofillee jijjiirisiin jenna wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh